Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya qacaqasaaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinitti hima. Tibbana marii araaraa marsaa sadaffaa waboon fudhatus mootummaan Itoophiyaa diduu isaa dhaga'ame. Lola Oromiyaa keessaa nagaan xumuruuf waboon yaada araaraatti walii galus mootummaan fudhatama dhabsiisuu isaatti himame. Nagaa Oromiyaa keessaa deebisuuf Daar es Salaam keessatti yeroo lama mariin mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduu taa'amee milkii gufateera. Marii Ameerikaan qooda irraa fudhatte kun milkaa'uu dhabuun booda tibbana mariin yeroo sadaffaaf yaadamee gama mootummaa didamuu isaa karaa adda addaa himamaa jira. Mariin kun silaa tibbana adeemsifamuuf ture jedhame. Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasaa gama feesbuuka isaan ergaa katabeen mootummaan maricha fudhachuu diduu eereera. Waamicha marii araaraa marsaa sadaffaa jarri waboo fudhateera kadhidee mootummaadhaa jedha barreeffamni Jawaar. Akka maxxansichaatti dippiloomaatotaan mariin marsaa biraa hin barbaachisu. Finciltoota irra jireessa barbadeessineerraa kana fana ammoo harka kennuuf nu dubbisaa jiru jechuun mootummaan fudhachuu dideera. Dhimma kana ilaalchisee mootummaas ta'e waboon yaada laatan hin qabani. Lola Oromiyaa keessatti xumura gochuuf hawaasni Oromoo kutaa addunyaa irra jiraatu hedduun karaa adda addaa fedhii agarsiisaa tureera. Ta'us mootummaan akkaataa barbaadameen nagaa buusuuf hojjechuu irra tapha siyaasaa uummataan hojjechuu filateera. Uummanni walqabatee ba'ee nagaa barbaanna akka jedhu taasisaa duubaan haleellaa gaggeessa jechuun namoonni siyaasaa komatu. Oduu keenyatti aanuun maatiin Battee Urgeessaa Ameerikaa dhaqqabuun himame. Maatiin Jaal Battee Urgeessaa Ameerikaa nagaan ga'uu maddeen miidiyaa hawaasaa ibsaniiru. Haati warraa Battee Urgeessaa namoota haala rakkisaa keessatti cina dhaabbatan galateeffatanii jiru. Qondaala Baa'oo ka ture obbo Battee Urgeessaa sochii Baa'oo keessatti qooda irraa eegamu baataa tureera. Dhaabicha keessatti miseensummaa irraa hanga sadarkaa gaggeessummaatti hojii fakkeenyummaa qabu hojjeteera. Yaadaan mormuutti kan amanu siyaasa Itoophiyaa falmii yaadaatiin injifachuu ejjennoo jedhu qabatee warraaqaa osoo jiru loltoota mootummaan galaafatame. Battee Urgeessaa harki duubatti hidhamee waraana mootummaan maqiitti ajjeefame. Ajjechaa Battee keessaa guutummaan caasaan mootummaa qooda akka bahatee eerama. Qorannaan walabaa adeemsifamuu danquu dabalatee erga ajjeefamee booda faana ajjechaa balleessuuf yaalii mootummaan taasisaa ture guddaa ture. Oduu keenya birootiin piroojeektiin buufata xiyyaaraa jedhamuun magaala Bishooftuutti eegalamuuf jedhu qonnaan bultoota Oromoo qe'ee irraa buqqaasuuf akka jiru sodaan uumame. Magaala Bishooftuu aanaa Abbuu Seeraatti buufata xiyyaaraa ijaaramuuf akka jiru bara kana haasa'amaa jira. Piroojeektiin buufata xiyyaaraa Abbuu Seeraa kun ganda Abbuu Saarkaamaa jedhamu guutummaatti ka buqqisu yoo ta'u, qabiyyee gandoota 6 akka ta'an kan biroo samma ta'e of jalatti hammataa jedhame. Bulchaan aanaa Abbuu Seeraa obbo Masfin Waaqoo piroojeektichaaf reefuu sochiin eegalamuu ibsaniiru. Boqonnaa amma irra jiru kun lafa adda baasuudhaa jedhan. Bulchaan aanichaa beenyaa ilaalchisee ammatti wanni adda ba'ee qulqullaa'ee hin jiru jechuun miidiyaaleef yaada kennaniiru. Buufanni xiyyaaraa magaalaa Bishooftuutti ijaaramuuf jiru buufata xiyyaaraa guddicha Afrikaa jedhamaa jira. Piroojeektiin kun lafa iskuweer kiiloomeetira 35 irraa akka qubatu beekameera. Piroojeektiin buufata xiyyaaraa Boolee Dachaa 3 jedhamuu fi buufanni xiyyaaraa guddaan Meeggaa Eerpoortii doolaara biliyoona 6 fixa jedhamu kun dandeettii waggaatti imaltoota miliyoona 100 caalan keessummeessuu qaba jedhamee jira. Daandii qilleensa Itoophiyaaf warraaqsa guddaa fida ka jedhamu buufanni xiyyaaraa Abbuu Seeraa kun tajaajiloota buufata xiyyaaraan cinatti daldala yookaan duutii firii, tajaajiloota hoteelaa fi wiirtulee injinii qabaataa jedhame. Piroojeektiin kun magaala Bishooftuu kutaa magaalaa Duukam aanaa Abbuu Seeraa jedhamu jala oola. Aanaa tana jalattis gandi lafti ganda Abbuu Saarkaamaa jedhamu guutuutti piroojeekticha kana jalaa kan oolu ta'uu gandoonni Abbuu Lugnaa, Abbuu Looyyaa, Abbuu Aciroo, Abbuu Garbii, Abbuu Kombolchaa fi Abbuu Seeraa jedhaman qabiyyeen lafa isaanii ni fudhatama jedhameera. Gandoonni kunneen asiin dura bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee aanaa Aqaaqii jala turani. Boodarra magaalaan Shaggar gaafa hundeeffamtu godina Shawaa Ba'aa jala galaniiru. Caaseffama haaraa mootummaan naannoo Oromiyaa bara darbe labsee hordofee ammoo magaala Bishooftuu jala galani. Piroojeektichi qonnaan bultoota aanichaa lafa irraa fudhatee harka qullaatti hambisa ka jedhan namoonni balaa guddaan buqqaatii namootaa kanaan dhufuu hammaataa ta'uu eeraniiru. Mootummaan bara kana piroojeektiiwwan hedduu hojjetaa jiru beenyaa ga'a malee uummata irraa buqqaasee lafa hawaasaa akka fedhetti waan isaaf hanja'eef oolchaa akka jedhan namoonni haalli amma jiru hawaasa naannichaaf yaaddessaa ta'uu himaniiru. Torban lama as caasaan mootummaa kutaalee hawaasaa murtaa'an walitti qabee akka buqqaafamnu nutti himaa jira ka jedhan jiraattonni naannichaa beenyaan kaaree meetira tokkotti akka herregamu himamaa jiru birrii 322 qofa ta'uu beenyaan kun baay'ee xiqqaa ta'uu kan komii kaasan jiraattonni yoom akka kaffalamu lafa keenya irraa buqqaanee hireen keenya maal akka ta'u hin beeknuu jedhaniiru. Beenyaan kennamus abbootii warraa gibira kaffalan qofa ka giddu galeeffate ta'uu gabaasichi ibseera.
Gandi Abbuu Sarkaamaa jedhamu bara oomishaa kanaa booda oomisha akka dhaaban itti himamee jiraachuu dubbataniiru. Gandoota kaan irrattis bakki pirojektiin irra oolu adda ba'aa jiraachuu himameera. Waa'ee pirojektii kanaa hubannoo ga'aan illee kennamaa akka hin jirre gabaafni arganne ibsee jira. Oduu keenya birootiin sarbamni mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti hammaate xumura akka argatu hawaasni addunyaa gaafatanii. Qorannoo qabiinsa mirgoota namoomaa Switzerland Jeneevaatti gaggeeffamaa jiru irratti haala qabiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa ilaalchisuun gaaffii fi yaadoti garaagaraa miseensonni mana maree Komishinii Mirgoota Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa dhiyaataniiru. Keessumaa sarbamni mirgoota namoomaa itti fufiinsaan kutaalee biyyattii lola keessummeessaa jiran keessatti mudataa jiran dhimmoota xiyyeeffannoon ka'an keessaati. Lola Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee sarbamni mirga namoomaa biyyattii keessatti mudataa jiru yaaddessaadha ka jedhan biyyooti rakkooleen kunniin xumura akka argatan Itoophiyaatti qabiinsi mirgoota namoomaa akka fooyya'u gaafataniiru. Biyyattii keessatti mirgooti bu'uuraa dhala namaa sarbamaa jiraachuu, mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu, mirgi walitti qabamuu, mirgi bakkaa bakkatti socho'uu lammiilee ukkaanfamaa jiraachuu waltajjii qorannoo qabiinsa mirgoota namoomaa kana irratti ibsameera. Hidhaan seeraan alaa fi haleellaan gaazexeessootaa fi falmitoota mirga namoomaa akkasuma dhaabbilee siivikii fi mormitoota siyaasaa irratti raawwataman akka dhaabbatan qabiinsa badaan keessumaa iddoowwan tursiisa yeroo fi manneen hidhaa biyyattii garaagaraatti mul'atu akkasirratu gaafatameera. Gocha nama ukkaamsuu biyyattii keessatti bal'inaan mul'ataa jiru ilaalchisuunis Itoophiyaan seera idil addunyaa gocha nama humnaan dhabamsiisuu ittisuuf bahe mallatteessuun hojiirra akka oolchituuf gaafatan biyyoonni dararri bifa kamiinuu biyyattii keessatti raawwatamu akka dhaabbatus gaafataniiru. Biyyattiitti daa'imman umuriin lolaaf hin geenye waraanaaf hiriirsuun bal'inaan mul'ataa jiraachuus ibsuun yakki kunis dhaabbachuu akka qabu gaafatamee jira. Haleellaawwan koorniyaa giddu galaa godhataniif gaafatamni jiraachuu akka qabu keessumaa yakkootii yeroo wal waraansaa raawwataman qoratamanii gaafatamni akka jiraatu biyyattiitti akka ce'umsaa seerota idil addunyaa bu'uura godhatee fi mana murtii walabaan deeggarame hojiirra akka oolu gaafatameera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin deebii dhimmicha irratti kenneen lola kutaalee biyyattii garaagaraatti deemaa jiruun walqabatee rakkoolee mudataa jiranitti xumura gochuuf hidhattoota mootummaa lolan waliin mariin rakkoo jiru furuuf yaalii garaagaraa gochaa jiraachuu ibse. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gareelee hidhattootaa tarkaanfii humnaatiinan dhabamsiisa yaada jedhuun tattaaffii biyyoonni garaagaraa mariin marsaa biraa hidhattoota waliin akka jiraatuuf gochaa jiranitti gufuu ta'uu keessa beektoti ibsaa jiru. Oduu keenya dhumaatiin Itoophiyaan dhimma hidhaa haaromsaa irratti yaada aanga'aan Sudaan laataniin mufachuu ibsite. Ministeerri dhimma alaa Sudaan Alii Yuusuf dhimma hidhaa haaromsaa irratti dhimmoota murtee hin argannee fi hin furamne gara waraanaatti ce'uuf malu jechuun yaada laatan hordofee Itoophiyaan ambaasaaddara Sudaan waamtee dubbisuu gabaafameera. Ministeerichi tibbana televezyiinii biyyattii irratti dhiyaatanii afgaaffii taasisaniin mariin dhimma hidhaa haaromsaa irratti taasifamu yoo hin milkoomne Sudaan Masirii cina dhaabbachuu akka dandeessu dubbataniiru. Waraanni mala fayyadamummaa bishaanii ittiin mirkaneessinu ta'uu danda'a jedhan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa roobii darbe marii ambaasaaddar Ali Zaayin Ibrahim waliin taasiseen yaada laatameen mufachuu eeruun ta'us hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf kutannoo qabu ibseera. Yaada falmisiisaa kana kalaatan ministeerri dhimma alaa Sudaan Ali Yusuf dhimmicha irratti ibsa laachuuf yeroo dhiyootti gara Finfinnee dhufuu akka danda'an miidiyaan Sudaan Tribune maddeen dippiloomaasii wabeeffachuun gabaasee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo ibsa kaleessa sadaasa 14 bara 2024 laataniin Itoophiyaan hariiroo Sudaan waliin qabdu cimsuun dhimma hidhaa haaromsaa mariidhaan hiikuuf kutannoo qabdu mirkaneessaniiru. Itti dabaluunis muuxannoo Itoophiyaan waggoota 13 darban keessatti kuufatte kaasuun hidhichi biyyoota yaa'aa gadii jiran kan hin miinee fi tumsa naannawaa akka cimsu ta'uu ibsanii jiru jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo irraaf qabanne kana fakkaata ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.